dhugaa dubbachuudhaaf jiru durri fi sanuu durri garaa jedha Oromooni. Hunda dura tokkummaa keenya yoo ijaarre fi yoo keessa keenya wal hubanne amantaan nuun diigu, amantaan nuun qoodu, amantaa hin qoodamu. Saba bal'aa saba guddaa kana bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin nutti dhufanii nu foon tokko amantaan garagara ta'uu danda'a. Fo'ummaan keenya addaan bahuu hin danda'u. Abbaan amantaa isaa akka barbaadetti gaggeeffachuun yaada isaa ta'ee garuu fo'ummaa keenya, rahimummaa keenya, sabummaa keenya, hawaasummaa keenya jidduu galanii diiguudhaaf yaanuu sharqiin kennallee hin eeyyamne. Kanaaf nuti akka Oromootitti tokko jechuu qofa dhiifneetu akki Oromootti tokko taane achi booda akka biyyattiititti tokko taanee biyyattii jirti. Kana jechuun koo nagaaf qabsoofna, waliin qabsoofna, walitti hin qabsoofnu, waliif qabsoofna. Qaama jidduu keenya seenee nu diiguudhaaf deemu humna tokkoon, afaan tokkoon Rabbi si haa qajeelchu jennee kadhannaa. Egaa obboleeyyan kiyyaa shaqaan keenyas kan itti ajaa'u tokkummaadhaa, wal danda'uudhaa, wal jaalachuudhaa, wal kabajuudhaa. Amantaan hundinuu kan itti yaamu isuma kana wanta ta'eef kanaaf ani baay'ee yeroo fudhatu hin barbaadu. Yeroo koo gabaabsuudhaaf jecha akkuma isiniin jedhe tokkummaa afaanii osoo hin taane bakka jirtanitti hundi keessa wal qabadhaa. Wal qabadhaa bakka jirtanitti. Harka wal qabadhaa bakka jirtanitti. Bakka jirtanitti harka wal qabadhaa. Tokkummaa kan hin taane hin qoodamu. Amantaan addaan qoodamnee waliin dhiibnu. Biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. Wallaalaa keenya Rabbi nu haa beeksisu. Beekaa keenya Rabbi nu haa bulchu. Ilma keenya jannatatti Rabbi nu haa simatu. Galatoomaa. Jazakeena Sheikha keenya Sheikh Haji Ibrahim Tufaa arra dhugumaan gootummaan amantii biraas ni jira, gootummaan hunda bira jira. Jazakeena jenneerra. Kana taasisuudhaan Rabbi umrii nuufaa dheeressu Sheikha keenya nu bulaa nu turaadha. Kana taasisuudhaan sagantaan keenya sirni arra gaggeessaa jirru kun sirna goota keenya, hayyuu keenya, qaruutee keenya yeroo dukkanaa qabsoo tokkummaatiin uummata keenya tokkoomsedha. Kanaaf kabajaa ulfina guddaa kennuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa, bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi hawaasni keenya bal'aan uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru hundinuu sirna kana ilaalaatis jira. Gaggeessaa kanaafis arraa kana hundi asitti argamtanii kana taasisuuf gabaabumatti
seenaa jireenya artist goota qaroo keenyaa Nuhoo Goobanaa arraata asitti gaggeessaa jirra waan ta'eef seenaa jireenya isaanii Dr. Kabajaadhaa Mahammad Qopheen yeroo xiqqeetis wajjin turan waa hundaa beekan seenaa isaanii kanarraa barnoota guddaa kitaaba guddaas barraa waan danda'uuf ayaataan namni hundinuu qalbiitti galanii bakka jirtanii obsaan ta'uu cadhastan Dr. Kabajaadhaa Mahammad Qopheen raawwatanii qabe. Senior Kamala Artist Nuhoo Mahammad Goobanaa Abbootii aartii fi qabsoo Oromoo hangafoota keessaa tokko kan ta'e Artist Nuhoo Goobanaa abbaa isaa obbo Mahammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Faatuma Adamirraa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo naannoo Argamtee ganda Odaa Muudaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa biyya keenyaa bara 1946tti dhalate. Akkuma ijoollee baadiyyaa kan bara saniitti baadiyyaatti dhalatee haala sadarkaa guddachuunsaa ijoollummaa isaarraa eegalee aadaa uummataa bareechaa rakkoo fi miidhaa asirratti gaboonsaan uummata Oromootti raawwachaa ture ijaan argaa guddachuu hiree gaarii isaafuu. Ijoollummaa isaatiin maatii isaatii wajjin magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa yeroo san warraaqsi aartii Oromoo itti dhalate sochiin bal'aanis itti gaggeeffamaa ture keessa jiraachuu danda'uunsaa ergama guddaa umrii isaa guutuu qabsaa'eetiin hedduu kan isa qopheesse ture. Nuhoo Goobanaa ijoollummaarraa eegalee nama dandeettii fedhii aartii guddaa qabu nama kennaa kalaqa muuziqaa walaleessuu yedaleessuu fi wallisuutiin uumamaan badhaafame hayyuu aartii fi goota qabsoodhaati ture. Gama kanaan aartistoota Oromoo kennaa addaa qaban ogummaa hedduudhaan badhaafamanii fi kennaa isaanii kanaan uummata Oromoo sadarkaa olaanaan tajaajilan keessaa tokkoo fi hangafa ture. Keessattuu sagaleen isaa sagalee hiriyaa hin qabne yommuu ta'u ofii isaatiin of danda'ee walaloo fi yeedaloo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horatee kan addaati ture. Nama aartiif dhalatee aartiif jiraate, nama Oromoof dhalatee Oromummaaf jiraate, qabsoo kutataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabseessuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundi yaadatamaa jiraatu qabu. Artistii jaalatamaa fi qabsoo gootichi Nuhoo Goobanaa hojii aartii ijoollummaa isaatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan jalqabe yommuu ta'u yeroo sanis hojiilee aartii uummataaf dhiyeessaa tureen jaalatamaa ta'e guddadhu jabaadhu jedhamee manguddootaan eebbifamaa ummataanis faarfamaa nama turedha. Ijoollummaa isaatiin
fedhii aartiif qabuun nama ofii barsiise. Nama meeshaalee muuziqaa gitaara gosa lameenuu filiit kiiboordii fi meeshaalee muuziqaa adda addaa barsiisaa malee ofiin barsiisuudhaan muuziqeessaa fi qindeessaa muuziqaa jabaa ta'ee addunyaa irratti sagalee Oromoo ta'ee mul'ate ambaasaadara Oromoo hayyuu aartii fi muuziqaa isa olaanaa ture. Nuun cunqursaa fi hacuuccaa mootummoonni darban Oromoo irratti raawwachaa turan egaan arguu qofa osoo hin taane qabatamaanis hadhaa gabrummaa kan dhandhamee fi sirnoota cunqursaa irratti xiyyeeffatanii qabsaa'uun dirqama akka ta'e hubatee dirqama kanaafis if qopheessee sirnoota san hadheeffatee mormaa irratti qabsaa'aa nama ture. Gara booda gochi suukanneessaan sirni darbii uummata keenya irratti raawwachaa ture yeroo cimaa deemu dargaggoota Oromoo biyyaa baqatanii godaanuuf dirqaman hedduu keessaa tokko ta'uudhaan gara Jibuutii baqate. Jireenya baqattummaa bara dheeraa kanaas achitti jalqabe. Aartistii fi qabsaa'aa hangafni kun akkuma Jibuutii dhaqee rakkoo namni biyyaa ba'e baqataan mudatu hunda obsee dandamatee hojii aartiidhaa itti fufe. Albama isa jalqabaatis Jibuutii irratti hojjetee qindeessee bareechee uummata Oromoo badhaase. Sagantaa adda addaa irratti argamuu fi akkuma haalli mijaa'etti baqattoota Oromoo bohaarsaa Ambarrattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu, dhaadhiifamuu, jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yemen tarkaanfatee achumaan Saawudi Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin mijoofne ta'us nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala amma hunda mootee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti muuziqaa baasuu baqattoota bohaarsuu uummataas albama isa